Akkam jirtu daawwattoota koo, nagaan koo kan kabajaaf kan jaalalaa bakka isin jirtanitti sana akka qabu jecha har'a walitti deebinee jirra. Barnoota keenya kompiitaraa afaan Oromoo kutaa lammaffaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo kana sabiskiraayib gochuudhaan jalqabaa jechuun dhaamsa koos jalqaba isin gammachiise laayik sheer gochuun hiriyoota keessaniif dhaqqaba. Guddina chaanaalii keenyaatiif tumsa viidiyoo kana laayik godha. Barnoonni keenya yeroo darbee akkuma beekamu unit 1 basics of computer kan jedhu ture akka barannee turre jechuudha. Innis bu'uuraalee kompiitaraa wantoota tokko tokko wajjin ilaallee turre. Har'a immoo first generation 1940 up to 1956 kan jedhu wajjin ilaallaa. Isas kan isin wajjin turan Indaalee Addaamuuti. Amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. Afaan Ingiliziitiin kan barraa'e kitaabni keenya akkas jedha. The earliest generation of computer is the first generation. Dhaloonni kompiitaraa inni duraa yookaan inni jalqabaa dhaloota jalqabaati jedha. Itti fufee generation of computer used a vacuum tube for electric circuit. Dhaloonni kompiitaraa inni jalqabaa circuitii elektirikiitii fi vacuum tube fayyadama ture jedha. As keessatti vacuum tube isheen jettu kun maali jedhee gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Vacuum tuubiin kun immoo fakkeenyi isaa maali jedhee gaaffii isinitti uumuu danda'a. Isa kanaaf egaa deebii barbaanna jechuudha. Vacuum tuubiin kun maal akka ta'e in ilaalla jechuudha. The vacuum tube was a basic component of the first generations of computer. Waan gaaffii nuti ta'u asitti arganna jechuudha. Vacuum tuubiin kun qaama bu'uuraa dhaloota kompiitaraa isa jalqabaa ture. Egaa dhaloonni kompiitaraa inni jalqabaa sirkiitii elektirikiitiif tiyuubii vaakiyuumii fayyadama ture. Erga jedhee booda vaakiyuum tiyuubii ishee jettu kan ammoo qobaatti ibsaa jechuudha. Vaakiyuum tiyuubiin egaa qaama bu'uuraa dhaloota kompiitaraa isa jalqabaa ture jedha. Qaama bu'uuraati. Kompiitarri first generation jedhamu kun vaakiyuum tiyuubii sana malee dalagaa dalaguu hin danda'u jechuudha. Faankishinii kennuu hin danda'u. Nu tajaajiluu hin danda'u jechuudha. The vacuum tube was a basic component of the first generation of computer. Itti fufee the first generation was large and very expensive computer jedha barnoonni keenya. Dhaloonni kompiitaraa inni jalqabaa kun egaa guddaa fi baay'ee qaala'aa ture. Qaalii ture jechuudha. Bituudhaaf baay'ee mi'aa ture. Gatiinsaa guddaa ture jechuudha. Gatiinsaa guddaa ture. As shown in figure 1.1, it needs high power of electricity and generates a lot of heat. Jedha barnoonni keenya, kitaabni keenya akkas jedha. Dhaloonni kompiitaraa warri jalqabaa vaakiyuum tuubii akka wiirtuu teekinooloojiitti fayyadamaniiru jedha. Akkuma fakkiirraa argaa jirtan haga kana gahaa jechuudha. Baay'ee guddaa ture. Baay'ee guddaa ture. The first generationiin baay'ee guddaa ture jechuudha. Akkasumas illee jechi vaakiyuum tube jettu kun fakkiidhaanis kaa'amtee jechaanis hiikamtee jirti jechuudha. Hiikamee jira. Mee haa dubbifnu. Vaakiyuum tube is an electronic device that controls the flow of electrons in a vacuum. Vaakiyuum tiyuubiin meeshaa elektirooniksii yaa'insa elektiroonotaa vaakiyuumii keessatti to'atudha jedha. Vaakiyuum tiyuubiin kan egaa yaa'insa elektirooniksii to'ataa jechuudha. Egaa kompiitarri beekamaadha akka inni humna elektirisiitii malee hojjechuu hin dandeenye yookaan chaarjiidhaan akka inni hojjetu paawarii ibsaa malee dalagaa dalaguu akka hin dandeenye hundumti keenya beekna jechuudha.
paawarii ibsaa yookaan elektirikii yaa'iinsa elektirikii sana kan to'atu egaa meeshaa vaakiyuum tiiyuub jedhamtu kanadha jechuudha. Kan fakkii irratti argaa jirtan kanadha jechuudha. Fakkeenya kan biraa yoon isin fudhadhe baalbii yookaan ampuulii mana keenyaa itti fayyadamnu ampuulii ibsaa jechuudha. Fakkeenya vaakiyuum tiiyuubii goonee ilaaluu dandeenya jechuudha. Ilaaluu dandeenya. Barnoonni keenya gabaabaatti kanuma fakkaata. TP gara xumuraatti itti isiniif dabalu kitaaba keenya kan hin jirre fakkeenya first genereeshinii yookaan fakkeenya kompiitara jalqabaa kan ta'e sadan tokko isinitti hima. Innis tokkoffaan ENIAC kompiitara jedhamudha. Lammaffaan IDVAC kan jedhamudha. Sadaffaan UNIVAC kompiitara jedhamu turanii. Barnoota keenya gabaabaatti kana fakkaata. Yeroo taanu the second generation kan jedhu wajjin ilaalla. Barnoota keenya asuma irratti goolabna. Akka walitti deebinutti nagaan